taane hafuura qulqulluu walitti uumuudha. Santuu obbolummaa deebisa, san tokkummaa deebisa. Karaa ammoo anamalummaa fi iftuulummaan taanjeettaa fi bakki ani jirre miidhaguun Oromoo hin baasu. Warra miidiyaallee hin baasullee eenyu akka qabullee barree jirra. Innummaan sun itti miidhame mootii faayidaallee agarree jirra. Hedduutti miidhame beekaa isaa itti dhabe waliin jireenya hawaasa bakka biraatti wajjin qabuutu akka malee galaabbate. Ifiifuu boodarra deebi'ee wal dha'uuf wal tuquun isaa itti dhalate harka muruu eegale. Kanaaf asiin boottu tokkoon tokko namoota miidiyaa fayyadamnu hundi keenya maal godhu nurra jiraata. Obbolummaa leellisuu, tokkummaa jajjabeessuu, waliin jireenya babal'isuu, seenaa gadee fi seenaa hamtuu osoo hin taane seenaa babbareedaa kaasanii barsiisanii wal hubachiisuun furmaata rakkoo amma keessi jirru keessaa isatti hin ba'uu dandeenyu jechuudha mana. Laalli haasaa jirru kun haasaa malee gochaa miti. Garuu gaafa haasoo nu gochaa haasaa jirra malee gochaa immoo godhan jirru haasaa jirra. Gocha godhamaa ture hundi olmaan argaa baane gochi godhame kun eenyunuufuu gaarii miti. Amma naguu mataa isaatti gandummaatti faayidoon naan jee inni kun wallaalummaadha. Gandummaani sabboonummaa hin caalu. Gandummaani oromummaa hin caalu. Gandummaan walooma hin caalu. Gandummaadhaan abbaan faayidaa abadan hin jiru. Akka gandaatti faarsitee wal qabattee waan takka yoo waliin godhatte inni rakkoo miti. Garuu gandi kee akka waan ganda biraa caalutti gandi kee akka waan ganda biraa irra mootii ta'etti yaaduu fi akkasii dubbachuun dogoggoraa fi diinota si baay'isaa deema malee fira sitti waraan deemu. Kanaafuu amma kan diinni baay'ateef. Diina gaafa gannu diina fagooti miti gaafa ati siin caalanaa sirra bareedan gattee na faggoruu eegalte anumaas siin dorgoma anumaas siin morkata gaafa na hariiroon guyyaa kan keemmoo gabbu'aa deema. Amma dhumaa irratti nu jibban waan jaamu takka. Nama tokko yoo jaartii sirra bareedu qabaate yoo qabeenya sirra qabaate yoo fuula bareedaa sirra qabaate yoo waan takkaan si caalle ni jibbite. Oromoo keessatti eenyu caala gannee gaddeebinee yeroo hedduudhaan yoo kaafne abbaatti godhuu dandeenya. Isa kaasuun immoo gaariidhaa miti. Eenyummaan caalamu sun Oromoon biraan jibba ganii dubbachuun dogoggora mataa isaati. Oromoon wal jibbu hin jiru. Oromoon tokkummaa leellisuu qofaatu furmaata. Gandummaan eenyuufuu faayidaan qabu isa joottii nama naanis. Kanuma furmaanni. Galatoom ilaale yaadni kee yaada sirriidha. Waanuma silaa hojjetamuu qabu hojjette. Bishaan dhagaa irratti yoo bishaan ganneette bishaan dhagaa gadi hin seenan sii galee. Kana lafumatti haasofte hojiirra nu oolu silaa uwwi. Akka Oromootti waan kana yaada kana namuu ibsuu danda'u qaba akka Oromootti odoo akka abbaa dhimmaatti hin ta'in. Kana immoo hundi keenyaa'u haala nagaatii fi jaalalaa fi gartee nageenya labsuun hunda keenya irratti jiraata jee amanaa. Tuntanumaan dhumatti haala goolobbiitti dabbalko. Harramarraa dhiifa manaa godhe guruupii gosaa akkasittiin si argee jira. Mana keenya kana gostiin jirtu. Lakki dabbala waan kana qabu abbaaf itti gaafadhu mee waan kana asii jee malee namni baas itti gaafadhu mee ani bakka deemu nagee maal labsu jee yaadee kan hin deeggara. Sagalee nama lamaan itti gaafadhu jee. Ani warroota gosa keessa ooluun hin beekaa dhiifa manaa godhe nama gosa keessa ooluuf kabajaa illee qabu. Waan kana dhufan waan kana takkaa namallee rabseen beeku takkallee naman tokko. Okay amma yaada kan dura kon qabu eegasen teefu garuu. Yaadni xiyyaa okay yaadni xiyyaa yaada xiyyaan sibsan ani yaadni xiyya ilmi namaa tokko yoo naaf dabbaal walitti gufanne an dabbaal mu qofaadhaan gartee qeeqee gartee yoo dadhabe nama isaa itti aanuu narraa qabaa jaan malee lammi isaatii fi gosa isaa dareetti kun qabu. Namni tokko gaafa lola gandaa fi gosaan wal arrabsuuf akka fafaattiin beekan safuudhaa qaanyiidha. Ani yeroo hundaa'u manaan seenutti nama gosaan wal arrabsuu fi nama gartee sabaan wal arrabsuudhaan dhaabbadha. Namni yoo walitti aaree walitti dubbate namni kun nama jaalatuun keessaan wal qabuu qabna malee nama tokko arraan isaa micaateef isa kana jala deemnee dhagaa haruu fi gosa arrabsuurraa fagaachuu qabnaan jira. Ani takkaatillee gosa namaatis hin xinne gosa namaatillee hin buune ani kaayyoon tiyya yaada mati dubbata kanaa fi karoora kiyya wal qabata jechuudha. Yaada mati kana edellee waggaa miciyyoo saniif akkasii dhaamsa dabarsa siilaan ture haalaaniin irraa gammada jechuudha. Yaada bareedaa gartee walqixummaa obbolummaa waan gartee nama faarsu waan gartee jiddugala dubbataa jirta. Yaadni dubbatte kun nama walitti harkisuu fi uummata Oromootii fi nama hundaa'u tokkummaa isaa jabeessu obbolummaa jabeessu nama rahima murullee gartee waan balaaleffattuuf obbolummaa fi tokkummaa waan labsituuf yaadni kun yaadumaan an duraan sammuu keessaa qabu waan dubbatteef kanaaf yaada kana deeggara malee ani namnummaan mee abbummaan fedhee inni gosa kana arrabsaa gosa kana tarkatee gosa kana jaajoo garuu immoo namoota gartee waan rasu bira ol seenee fa'aa gorsuudhaaf achi narkuu keefaan achi fa'aa agartee ni malta yaada kiyya haasoo kiyyarraa yoo guyya tokko naa waan gosaa kee seenee nama tokko tuqee kaan tokko nagarte siifin jekkama galatoomi ammallee yaada kaniin deeggara sibirallee dhufuu baadhu yaada kiyya sila taayetiin siin deeggara itti fufi yaada kee kana yaada Oromoon hundi feetu sabaa fi sablammoonni illee yaada
اوكي اوكي تدبل انا هيرا خذنو فاول قلت قالوا برباد خذنو باقي سنجرتو انا قلت يا دبال جت هدمان في دقيقه تاتا في قدر يا اوكي اي في دقيقه يا كانت تقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شوف يا دانك جرتوا؟ ما شاء الله بلد ورحيبي لقد السلام ورحمه الله وبركاته شبكة عندي بسمال صح كي يركوا قبا والله يا دخو قبو namni kun osoo walii maratee walii galeetiin yaada babbareeda yaada qalbii nama gammachiisu kaasee waliin haasa'e furmaatatu dhufa waan amma deemu kanneen irra jechuudha. Nama tokko biyya isaa faarsu gosa isaa faarsu kutaa addaan qooduu irratti duulanii isaa kutaa qoodu saniif duuluu baatanii osoo isarratti duulanii baay'ee namni ni of edatee gara of afootti deemee namaaf namallee waliin nyaachisu. Namni ni social media kana habibii kiyya nama fayyadama malee isatu qabatee deemaa malee inni social media kana qabatee deemaa hin jiru. Jawaalli kuni gizee ammaa nama qabatee deemaa namatu jawaalatu nama qabatee deemu jira malee namni jawaala qabatee deemaa hin jiru. Namu alaakee fi haasa waan ta'eef nama karaa badaa deeme ka biyyaa biyya walitti buusuuf deemu namni irra caalaa yeroo ammaa isa san faarsa. Isa jala galee isa san shelee waan biraa kana godhee laayikii koomentii itti roobsee nama dura bakka jiru hin beekne gaafa inni ilaali gandummaa gattaa'e jala seenanii itti muddi itti cabsi jedhaniini booda deemee biyyaa biyya nyaachisee nama nyaachisee garaaf garaa addaan baasa. Oromoo tokkatti saba takkatti jireenya wallaahi wanti nuti amma walirratti oofaa jirru walirra deemsaa jirru aniif ati kuni istiraahaa bareeda teennee bakka bareeda kana nyaannee dhunnee bishaan gaarii nyaata gaarii ruusa gaarii arabarraa hafe ofitti dhoofneetiin waan hin taane asirraa labsaa miskiina karaa baaraa irraa dhufu yoo akka namoonni eege cabu baay'ee das naman jedhu wallaahi seenaa shamaa ilmi namaa kuni waan fakkeenya namaa ta'u dalaguu qaba malee waan fakkeenya namaa ta'u fafotti dalaguu qaba malee eega rabbi namsee nama kaa'e waan fakkii namaa dalaguu hin qabu gosa kamuu ta'ee kutaa kamuu ta'ee hanqa jedhu wanna deemaa jiru kana hundaa osoo walirra laaluu baatanii walirra jibbanii nama waan hin taaneen deemu alaafessanii harkaa gabbuusanii haalli isaa gabbuusanii tokkummaan akka duraa bareedaan sun ka gandaa waliin qoonne ka dura baabayyoon teena akaakayyoon teena keessa dhufte jireenyi bareedaan sun osoo deebi'e waan bareeda yaan gara kiyyaan anillee yaadni keessani yaada bareeda ammaaf namni as keessa jiru yaada bareeda namni wadhabuun namni muka walii cabsuun namni miskiina naannoo kanarratti dooma keessaa naqee isaa karaa deemu haadhaaf abbaa ofii boochisuun haadhaaf abbaa jaraa boochisuun jarriti muka huddutti cabsanii dhiiga keessaa naqanii sooshaal miidiyaa irra bayasaniif hin dhumne biyya namaa jireenya ofii jijjiiratuuf biyya keessa akkasin beektan isinitti hin dheeressu jireenyi biyyaa jabaate ulfaate jireenyi biyyaa akkasin beektan ummanni biyya san keessa jiraachuu dadhabee biyya namaa dalagatuuf deemu yoo inni deemu miskiina baararraa rabbi hambise yoo asi qabanii mukatti cabsan wallaa qasam billaahi gandummaa maal faarsan obboleesso gandummaa maaltu jira gandummaan kana dalaganii faarsan jabummaan kana dalaganii faarsan rabbuu nuun kennin yaaki rabbuu wallaahi qasam billaahi nama seenaa badaa seenaa shamaa galmeessu wanti ganda jedhamee arsii walaa walloo walaa hararge walaa jimma wanti gandummaan wantini ilma namaa irra dalagaa jiru munni itti cabaa jiru maaf arsii hin ta'in an arsii tokkoffaa maaf arsii hin ta'in wanti kanaan jabummaan isaa mul'atu takka hin jiru wanti kanaan beekumsi isaa mul'atu takka hin jiru waan dura qabu irraayyuu haylin isaallee gabbu'e namummaan isaallee gabbu'e saree hanqate jechuudha namni akkasii namni dalagaa kana dalagaa jiru ammallee taanaan waan kana nurraa dhaabatu isin wanti amma warri dhageettii gugurdaa namni yaane gara afootti deemu gugurdaani waa'ee kadhatuu waa'ee waan tana adda fe'amesi akka wannoo akkanaatu naa dhufe challenge kana naa dhufe challenge kana naa hirmaadha nyaatuu qaba oromooti jechuu malee ummata wal fixaaru kana falatti dhawuu hin beekan kanaafuu haga rabbi sin dandeessiseeni keerii dalagadhaa keerii addunyaa kanarra haga jirtan dalagadhaa wanni kun akka nurraa dhaabatu kara kamiinu namni waan ofii dubbateen borullee qarbi galaasin hin jedha kana nama guddisee dubbadhu hin jiru
Jala Toomi Adam kiyya ilma Arsiiti ilma Oromooti obboleessa kiyya kan hin Saawuditti. Manum beekanii akkaan si beeku akka aniifati waan waliin dabarsine illee nun beeku waan uummanni kun. Meetii meeqa ijoollee sanatti meetii meeqa filisitti waan waliin dabarsine hin beekan. Qasam billaa mee seenaa mucaa kanaa isin hima. Mucaan kun gizee Suudii jiru na bira jiraata waliin jiraanna. Viidiyoon tiyya yoo je akka taate jawaalli kiyyan of TikTokiin keenya jalaa gubatee ture achi keessan jalaa badde nyaata afaan wal kaayaa waliin waraabne. Viidiyoo yoo dalagaa deeme dhufee dalagaa irraa oba'e na bira ta'a osoo akkasi wal bira teennu qe'ee namaatillaa an arsi inni hararge mana arabaatitti abbaa faadha walii taanee waliin jiraannee jireenya akkamii babbareedduu waliin dabarsinee soomamu akkam waliin fixnee yeroo lama dalagaa deemee na deebi'ee achi waliin teennee waliin nyaannee wal baafnee waan babbareeda sanii waliin dalagaa turre amma hoo yoo naman ganda namaa waliin dhahu namni. Yoo gandi namaa wal keessa garagal namni waluma dhufuuyyuu sodaate ofumaa yoo dheessaa hin jirru amma yeroo kanatti yeroo kana ofumaa wadheessutti hin jirru amma ijoollee meeqa kamtu hagaruu akka taphaa gootee horaabdu malee namni yeroo amma yoo dhufee si bira gahe baararraa bishaan akkam sirraa fudhata karaa bishaan sirraa fudhatuun sodaataa hin jiru ilmi namaa wadhee ati eessa jedhan fagoo san dhaabatee ati eessa siin jedha gaafa ati biyya kana jetti si dheessuufi bara maa yaa obboleessi kee waa bineensa taanee. Wallaalummaa kana nu godha yaa obboleeyyiitiyya ilaalaal ka akka aniif inni dura waliin dabarsinee sun ka akka jajjabaa marri warroonni beekumsa nurra qaban gugurdaan olumaa kennan laaltanii obboleeyyiitii ka akka laali dammaatiin wal muxatan yoo wal bira dhufan jimma irraa deemee walloo yoo dhaqe akkam godhanii akkami galchan arsii irraa deemee jimmaan yoo dhaqe haalata akkamiitiin galchan harargee irraa deemee baale yoo dhaqe haalata akkamiitiin galchan yaa kinuti maa seenaa shamaa kaafna seenaa xiraayaa waan namatti hin tolle. Waan hojjetanii hin tolle waan haadhaaf abbaa ta'e itti onneen cabdee jettu ilmi isaa yoo akkana doomni irra garagalee asidanii muka hudduu dhiibaa as baasani haadhaaf abbaan yoo takkatti rifatte rifaanni haadhaaf abbaa jedhan samiif dachii keessa dixxi jedhan haga guyyaa qiyaamaatitti bakka san teettees eeddi jedhan abbacha waan san dalaga jechuun ilma isii irratti haadha kufan dandeenye du'a danda'a kayyan gaafa kana daladdan abbaan dalagaartan kuni ittumaan galattanii beeka ka khayrii daladdellee khayrii maan ka sharrii daladdellee sharrii san caaltu rabbi sii kennuu ta'a isiniin jedha. Dabbalii kana saahiba turre kanaaf isinin jedhe nama bareedallee nama mishaa amma gizee gargarii yoo isin aarsitan kun walitti dheetiin wanni inni golli argaa jirtanii ammoo keessan namni kun wama fedhellee yoo ta'e irrumatti sirraa deema adaduma bulee ooluun adaduma sooshaal miidiyaa kana fayyadamuun waan gargaarii waan bareeda fida waan sila qalbii nama gammachiisu fida kun yeroo kaa illee wama bareeda wama saasaatti illee tolu wanna gorsaaf illee tolu waan fakkeenya namaa ta'u dalagaa jira jabaadhu siin jedha biibii kiyyaani gandummaa kana minna kana keessa hin jiru addas keessa hin jiru borus keessa hin jiru osoo adda harargeen shan jaha asin mana kiyyan na bira qoba deenga dariyaadiin deemne harargee daa'ima xiqqaa waliin dhufe asin nyaachisee obaasee na bira deeme wanna takka an osoo adda du'aar taadam arsiin namni shanii dhufee adda duutaa yookaan si ajjeefna nama kana waa godhu jedhanii adduutaan fidadha malee nama sawwaa takkan godhu sheenaa shamaa kaasee haadhaaf abbaan kee bakka hin taane nan argitu abbaa faatitiyya bakka ani hin jirretti nan argitu fooloollee hin barbaadu fooloo guddachifachuullee kanaan hin barbaadu fooluma sanuu hin barbaadu hin fedhu fooluma sanuu fooloo nama tumee daa'ima takka ajjeesee qooqa isa baararraa dhufe san miidhee fooloo naagoota sun nattaafu fooluma sanuu hin barbaadan irraan fedhu. Jiraadhu barbaada nama daa'ima kenna obboleessa keessa obboleettii teessan hin miidhina karaa hin taaneen hin sollomina isiniin jedha kanaaf habiibii kiyya nan dagatii habiibii mee waallee si hajameera sinan irraallee fagaatu ayye sin dubbisa inshallah folos deebiseen gira akaawuntiin ariyaasa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ayye alaykum salaam warahmatullah okay kuin dubbata waan gaarii dubbatte ayye adam kiyya ayye galatoomatiillee dabar yaada bareedaa haasawaa jirta galatoomee sin dhaggeeffadha. Dabbal. Okay, bitu dabar. Naa kennu galatoomi dabbalo waan bareedduudha haasawaa jira namni bilchaatuun ooma jiraate beeke adeemsa keessa deddeebii keessa namni numa bilchaataa jirta jabaadhu waan gaariidha asirratti waan takkaan dubbachuu fedha uummanni keenya afaan qofa osoo hin taane hojiidhaan amma fakkeenyaaf an amma ijoollee teenya taarsii tana yoo niin dubbadha gartee jecha aaree gaafa miidiyaa irratti waa arku aaree yoo niin wahiin dubbadha jee saahibaan qaba nama obboleessa kiyya caalaa natti aanuu jira
isa saniin laalaa jechuudha. Maaliif isa santuun na dura dhufa hoggaan wahiin dubbadha jee isa santuun na dura dhufa. Ammoo wanni miidiyaa irratti deemaa jira kuni waan nu miidhaati waan nu xiqqeessaatiin alatti waan faayidaa qabu natti hin fakkaatu. Wanni kuni dhaabbachuu qaba obboleeyyan kiyya. Maaliif namalummaa fi na qofaaf beekaa keessaa bahuun gaariidha. Ilmi namaa bakka arra turte boruun jirtu jijjiiramuu sirra jiraata. Sinii galee miti. Sammuu jijjiirrachuun dirqama. Maaliif gabaabsitee yaadurraa fageessitee ilaaluu gaariidha. Dubbaturraa calliftee dhaggeeffatu irra gaariidha. Maaliif si fayyada waan taateef. Jarjartee yoo dubbatte boru si miidhaasi itti gaabbitaasi. Wanni godhamaa jira walumaa galatti wanni tahamaa jira waan nu miidhaati malee waan nu fayyadaati miti. Akkuma ammoo obboleessi keenya reefuu gandummaan nu fayyadee je suni dogoggora guddaadha. Itti qaanfadha. Hoggaa inni kajuu ittiin qaanfadha. Maaliif gandummaan gartee hamma oromummaatti. Artist Ibro Ibsa welcome akkam jirtu nagaa fayyaa. Ni gadee miti. Hamma oromummaatti. Artistiidha moo suma wana gara. Feekiidha moo isa. Eso mana fakkaata. Welcome. Akkasi dabbaal keenya wallahi waan gaariidha. Wanni dubbataa jirtan akka kanatti yaada. Okay, bari on fadi ada kiti. Gara fuulleeffatanii waan namatti. Shabakaa kenda fakkaata. Gandummaan nun baasu, wal qoqqooduun nun baasu, wal arrabsuun nun baasu, Oromoon tokko obbolummaa labsuu, nagaa buusuu, waliin jiraachuu, seenaa hamaamaa osoo hin taane, seenaa irruu osoo hin taane, seenaa gaggaarii dhaloota barsiisuu, wal yaadachiisuu, waan adda nama fageessaa caalaa, waan mataa waliin nama qabaa dubbachuu hojjechuun bu'uuraa fi dalagaa keenya haa ta'u. Injiinar welcome. Aye. Bisa, no vale si toleme. Maal jetta teo? Borra uttiin jiraate, akka dalagaa rafu jiraate. Taasa agi jee qoftan see kee cufadhaa rakkoo. Okay, nadi ani sinin baha. Turen jira, bakka galatoo maa hundi keessanuu. Okay, yeah. Waliin nyaanne dhuyne amtu waliin feenu dabbar warra carcar jiru kanaan maal jetta? Warra carcar jiru waa takka illee jiru baabaa carcar maal? Warra carcar jiru maal? Hin gaafan wallahi hin dhageenye illee dhan beeku. Waa takka illee jiru. Namu waa jiraatu. Waan itti fakkaate haa dalagu. Ni deema moo hin deemu, ni bitamu moo hin bitamu, kasaara qaba moo faayidaa qaba. Booda waliin agarra abbaan nuu beeka. Tokkoffaan hin beekulleedha. Waa takka illee jiruun irraan dubbadhu. Haa jiraatu namu. Haa dubbatu namu. Waan itti dalag. Waan itti. Ani amma sii booda. Oromoo is one bakka. Unolaa wanti galaan. Akkas. Simboo yoo jirta akkam jirta nagaa? Rafa ol ba'e irra si yaadee. Hai, nama biraatiin galchee hawa siin galteeyyee. Nama biraatiin hin galchitee erga. Ol baatu kalletti. Dabbaan hojii garaa. Akkam jirta? Mee as ba'e siin lala arra si yaade. Jira nagaa fi galata rabbii akkaman. Nagaa fayyaadha. Yaada Yoo as baate sin guddisaa, yoo as boo baate sin guddisu. Obsi gaa'imma yaada keetu natti tolee bar Yaada nurraa amma yaada jaalalaa qofaan sirraa fedhate yaada Oromummaanis. Oromummaa dha qacaadu yaada maaliin irraa feetan irraa ooktii fola godhaa idin hin ba'a. Oromo United akkas kunoo sifaadha warri gargaara kan yaansan kanaa kan ijoolleen na gaafatu. Fola godhaa jedhiin hin ba'an. Fiidiyoo bayi gaa si goona waan biraallee si goona. Waan biraa fedhu fola godhaa jedhiin fiidiyoo hin ba'a waan biraa hoggaan bahi. Yaa fiiduma baatee si goona gaa nuti jinni fi shayitaana ta'uu maalis si beeyna amma fuula kana agarra. Koomika dura nan beektu dabbaan. Siriisi hawaasni si beeka akkamiin na wallaalu. Akka inni si gaddara kun qabu.
بايقا أنا سيمبي خاورمو سيمبي خوري نقولي نابا فولو تقول لك كيسن هنگا سينا تباتو Dabbaala akkas hin jedhamu maal taate diraake. no oromo naman gara kami follow godha Anis intala Oromoo waan ta'eef Oromoon na godhaadhiis. Haa ta'u yoo jechuu baate. sipo follow nangone malen sigal numa bushti rati wallahi sipo me khattu gal ka follow nangone nagal chete sigala tese Oromoo ta'eef Oromoo na godhaa sun hundi keessanuu. Dabbaalitti bira. sanu dala wala gate dala wala gate dun jala dan Assalamu alaikum. Dabbaan mangisti jirtaa foloo deebise wallaas gaafadheedha namaan deebistanii onan isin gaafadhe. Dubbattu jala. Harakaata godha farmujaan. Maa jala caalistata. walla sagale wayi ne bere jira walla sipo ti dubat ma jetta naga Jirra wallaahi anoo namaan deebista warri feemesi yeroo namni isin gaafatu. Kanaaf hin dhiisee. me as bay dala wala gata na silla las be shaaf wala gata ba silla me ko asini mut Simboon sawa duraa baatu kaaseedha bakka. ah Simboon duraa baatu siidha miti kan dura dhufee. Viidiyoo bahuun dursaa viidiyoo hin qabu abiitti kiyyan Oromoo ban. simbo video ba ta ba Annin baasiin jedha beedda foloo godhaa idhiin hin baa. Foloo yoo si goonee arrabsiteerta lubbuu nu arrabsiteerta. Sin arrabsinu lubbuudhaan sin hin arrabsu sin hin jaaladhaan Oromoo hunda. amma follow amma video ni ba ta mo bere ngati simbus Amma foloo godhaa idhiin maana buustaree. Dabbaan. Dabbaan. Lambuusinaan kompileekkii si'a 700 sii godha. Zero bera walin tawanna ko yana asutiya asinjalada akashitiya la 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 ko yana ko bera walin tawanna o gabra samata walin gon babbal dindala arargeje dindala shasana na butemo ah girli me solanda ko bisero ko ngaso yara asuna nybre ke yara atu jin kabdu kuna bata baka kaisa nyira ngar tu jimale fin kabdu jina kaisa nyira Makate wongo boleh maal jette asiyye Inni amma akkana jechuu jira. Ani atis di dalagatta anis ni dalagadhaa nu dalagannaa nu lachuutu waliin guddannee jiti waan takka tachi baanee teenyee biizinasa mataa keenyaa dalaynaa jireenya mana namaa si jee. tantaanaa rakkoo qabu. Gaaffii isaa maali ni beekta dabbaal wal kan baga nagaan dhufte. Ammas maal Seene wallahi dabbaali ni sodaatan. sodaatin maal jechuu jira. Wallahi sodaata. Dabbaal akkam. Jamila tabiya kaisa sani arsiti diaspora sani diaspora do kaisa Dabbaal Ani diaspora bila kata jira way timu jira. उसका अनुराग जमीला पर रिंग का बजाना मुकुदा रबर नमा वो बेटा Waan si heeyye wayni timu jira. इतने मिंग कादुर नगां का बदंडे Tabakka Jamila. Dabbaal akkam nagaa qabda. जमीला नगा फया रफी यकम Ayyaa nagaa akkam. Bye. इंडिया का ताई का बारह लोग नगा लगा तो तुम्हारे गिरता Dhaabadhu namni sachiisaa namni. आइए दुबट Namni rafuuf deema nama rafuuf deemu komantii barreessu jira bar. Jala addaan hin kutin kaa dabbaal. Dabbaan namni wayiitis akkas hin jiru.
dabbaan ija xiqqoo qabadhu narraan sodaachisinii siin jechuu jira Jamiila. Taakasi. Jamiila akkas jee ammas Ameerikaan si geessaa ebbiran si fidaa waan barbaadu. An Ameerikaan barbaadu. An Ameerikaa jireenyaaf hin barbaadu. Maal si fakkaate? An amma biizinasa biyya keessaa qaba. Biyya barbaade deemee laaluu danda'a. Ameerikaa deemee nama ammaa achi akka isaaniitti xaaree mallaqa fiduu miti. Siistama san keessa seenuuf natti ulfaatuu danda'a. Innis yeroo biyya kana dhufu siistama biyya kana keessaa seenuun isaaf xaxaadha beekta. Anaaf ammoo biyya san deemee waa dalaguu hin danda'u ammachi hojii kiyya kaasii dhiisee. Kanaaf anis deemee isa laala innis dhufee na laala malee an Ameerikaa hawwiis hin qabu deemus hin yaadu. Oo ati Ameerikaa deemuuf hawwii hin qabdu jechuudha. Biyyuma keessa biizinasa kan ta'e dalagattee jiraachuu qofa. Okay. Aga inni Ameerikaatti dalagatu san anasitti dalagadha taanaan biyya tayya kana dhiisee maaliif deema? Jamiila Namni dalagatee maaliif biyya gala? Namni yoo dalagate maaliif biyya gala asuyyee? Akkasiin jee bakka lubbuu siin jee lubbuu nuti lachuutu dhufnee wal lallaallaa ija walirra baasa. Akkas. Dhufee komantii fi barreessaa fooloo si godhaa fooloo godhe okay? Dhaqii fooloo godhe. Ayyee. Dabbaal dubbadhuun okay? Okay. Jamiila intala ni qabda guys. Nagaa akkam dabbaan? Jirta. Namarratti maa balleessa intala ela fiddee? Soddaa kee ta'uun fedha please. Laa ilaaha illallah. Obboleetti sii kennu hin barbaada. Okay, intala qabda moo obboleetti naa kannita? Waluma fedha naa kannina naa ta'a. Ayyee bakka soddaa taana. Gabbara wayna qaalessi ta'e godhu dhifama. Maal jettee dabbaan? Gabbara waynatti ol fuuta. Gabbarri amma abbaa gadaa gaddeebisee waan ta'eef. Ani barsi sodaadhaa si wajjin haasa'u iyyuun sodaadhaa bar. No rakkoon qabu an bineensaa miti koon namaa bar fuula namaatiin qabaale. Maal beekaan kama nama viidiyoon keellee kama nama arrabsititu na bira dhufa. Lakki nama arrabsu ani xiinxala siyaasaati fi amma soddaa kee ta'uun fedha. Gabbara warra irraa gatti qeessitee kam jettu? Ayyee rakkoon qabu wallahi obboleetti sii kenna mucattii xiqqishuu qaba. Ingenne heerumaaf obboleetti qaba gara obboleetti sii kenna. Nama keessaa baasaa ammati osoo namni asii akkanatti miira kan kee ibsatu jiru akkana jeesitti himuu namni si fuudhuu deemuu ati intalan qabattee asumatti naqaanya si taate. Ayyee intala ooyiseetti heeruma ni qaba. Intala bareedduu isii qaba sanuu. Ijoolleen lama qaba. Yoo jaalate waan hunda kiyyaa wajjin na jaalata malee ilmooti ya jibbaa ka'a na jaalatu hin barbaadu. Dhageesse maal jechuudhaas hin jee maal Innis ilma qabataanaan ilmoo qabataanaan hin jibbu. Innis kiyya hin jibbu. Anaasitti malaal Jamiila asuuni geema barbaaddi ilaaf kaaramni joosan tapha. Ati ammoo riilii haasaa jirtami? Ay qoosaadha nu martinu. Ani dura jees ilaalatutti jiru ati dhufiddee ilmoon eela. Okay, Jamiila hedduun si kabajaa hedduun si jaaladha. Dubbii kan kee yeroo hedduun dhageeffadha. Si sappoortii nama gootus niin argaa. Biyya keessa jiraattee if dandeessee if jijjiirtee namoota biraalleef karoora yaada baasii qabeenya illee yoo gootu niin argaa. Jabaadhu haadha fiyya. Hedduun si kabaja okay? Ayyee galatoomii. Okay. Asu sini teater baka. Isma salamu. Okay, tole ya. Okay. Inde? Sin sudah ada mal tuh di mana? Mana sudah tanam ni koi? Aku lihat semua malam ini kami lagi masalah tuh. Mereka ini ada. Aku lihat ada soal. Oke, eenyuun gasti galchu. Mee faatiin kootaas ni galcha hojii ta'u namni hojii hafsun. Namni hariifni. Hikmaa galamsooti.